irreechi barii birraa irratti kabajamu kan ganna baanee yeroo bacaqiin qooru yeroo abaaboon dhoo'u birraan bari'uusaa mallattoodha jechuudha. Irreechi bifa lamaan kabajama. Irreecha tulluu fi irreecha hora irratti kan laga irratti bishaan irratti kabajamudha. Kan hora arsadee irratti kabajamu irreechi hora irratti kabajamu kan bishaan irratti kabajamu irreechi ganni nagaan darbuusa itti ifuudha jecha. Oromoon gaafa irreecha kana bahu marga cuqursa qabateet kaabaa kibbaa godinaalee hundaa Oromiyaa guutuurraa dhufee Oromoo qofa osoo hin ta'in jaallattootii fi deeggartoonni irreechaa addunyaarra jiran gaafa san yoo xiqqaate nama naannoo miliyoona 8 haga 10 ta'uudha kan hirmaatu. Gaafa san namni kun hundi magaalaa kana keessa ga'ee nagaan ba'uun isaa tokkoffaa nageenyummaa isaati. Sirni kabaja ayyaana irreechaa sadarkaa sabaatti giddugaleessa tokkotti kabajamuun giddugaleessa tuulamaa keessa magaalaa Bishooftuu hora Harsadee fi hora Finfinneetti wal arkuudhaan itti irreeffatan. Irreecha kanarratti Oromoon baha dhihaa kaabaa kibbaa lakkoofsi miiliyoonotaan ittiin lakkaa'amu wal arkanii irreeffatan. Oromoon nagaa jaalatam, Oromoon jaalala qabam, hariiroo obbolummaa isaanii itti dagaagsatam, seenaa calaqqee eenyummaa isaa itti mul'ifatam, irreechaaf jaalalaaf kabajaa olaanaadha qabam. Oromoon yaada garaasaa bakka ittiin dabarfatum, walharkaa tokkummaa isaa kan itti mul'ifatu irreecham. Oromoo fi irreecha adda baasuun hin danda'amu. Irreechi nagaa keessatti qooda guddaa qaba. Irreechi jalqabu waayyuu amantii miti. Sanyiidhaan nama hin qoodu, siyaasaan nama hin qoodu, lagaan nama hin qoodu, diimaa gurraachaan nama hin qoodu. Irreechi kan hundaati. Kana jechuun maaliin kana keessatti nagaatu jira. Eega sanyii sin qoonne nagaa. Eega afaan sin qoonne nagaa. Eega ollaadhaan sin qoonne nagaa. Eega amantiidhaan sin qoonne ati musliima, ati kiristaana, ati ortodoksii, ati waaqeffata hin jiru. Kanaafuu irreechi nagaa. Nagaa labsa. Araara labsa. Tokkummaa labsa. Waliin jireenya labsa. Irreechi jechuudha. Irreechi nageenya. Irreechi araara. Irreechi galata. Biyya addunyaa kanarratti nagaa fiduudhaaf saba guddaa Kuush gaanfa Afrikaa irra jiraatu kana wajjiniin nagaa baatee waggaadhaan osoo hin taane jaarraawwan hedduun kan nagaa baatee har'a anaafsi amma jirru kanatti qaqqabe jechuudha. Kanaaf sanarraa kaanee gabaabumatti irreechi maali yoo jenne irreechi nageenya jennee bira darbine. Irreechi irree keenya gabaabdutti yoo ibsuu barbaadame irreechi irree keenya xiqqoommoo yaadatti kennuudhaaf irreecha jechuun uummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Duraati seenaa yeroo dheeraa waggoolee 60 aadaa fi duudhaa Oromoon qabdu keessatti bakka guddaa qaba. Oromoota walitti fidaa, Oromoota xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dhala, dargaggoo fi jaarsolee san caalaallee dabree immoo Islaamaa haa ta'u, Pirotestaantii haa ta'u, Ortodoksii haa ta'u kan walitti fidu waa hedduutu irreecha adda godhaa. Irreechi uummata Oromoo biratti irreechaan irreedha jechuudha yaada jechuudha. Mareehoo alaamanaa nuu toli yaa waaqayyoo mareehoo ti araaramii yaa waaqayyoo ja'aniin gabbisayyoo roobee biyya gabbisayyoo roobee biyya gabbisee kan ittiin ja'amudha. Irreechi coqorsa jiidhaa harka qabatanii geggeeffamam. Irreechi bakka nageenyi guddaan itti argamudha. Lakkoofsi baay'een bahanii kan ittiin geggeeffamudha. Yeroo dhihoo as ayyaanni irreechaa feestivaala guddaa walharkaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane kan uummanni Itoophiyaa sabaa sablammoonni itti hirmaatan taheeti jira. Dagaagina aadaa Oromootiifis gumaacha olaanaa taasiseeti jira.
irreechi tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti qoodni inni qabu olaanaa ta'uu keessa beektootni akkanaan himan. Oromoon kallattii afranii dhufu Oromoon akkamitti akka qabatu Oromoon akkamitti akka weeddisu Oromoon akkamitti akka uffatu saba kanammoo afaan isaa tokko ta'ee saba bal'aa kan saba bal'aa jiddu galeessa biyyaa jiraatu kan saba dirree qulqulluurra jiru saba dirree bareedarra jiru saba jaalataa saba hammataa jiddugala kana keessatti immoo hora Finfinneeti irratti inumaayyuu miira Oromoo cimsee tokkummaa Oromoo tokkummaa sabaaf sablammii 80 oli ka jiru sabaaf sablammii 80 oli kuni jaalala Oromoo qabu sirna gadaa Oromoon qabu fayyaalummaa sabni Oromoo qabu Oromoon keenya jedha malee wayaa aadaa Oromoo uffachuudhaan Oromoota xiqqaa ol ka'ullee abdii kennuudhaaniif hamilee kennuudhaaniif Oromoota gara adda addaatii kutaa adda addaatii araddaa adda addaatii walitti fiduu keessatti akkuma reefu jeetti Oromoota amantaa adda addaa qabu kan siyaasaa adda addaa qabu tokkolleenu irreechi irree keenya jechuudha walii qabu keessatti dhuguma irree Oromoo agarsiisa abdii Oromootillee agarsiisa jechuudha bakkaata hayyoonni Oromooleen itti wal qunnaman barsiisonni Oromooleen itti wal qunnaman dargaggoonni Oromooleen shamarran Oromooleen itti wal qunnamanii waggaa waggaatti yookiin amata amatatti tanaafi abuuramee jaalatamee yoomuma dhufa jaanii akkasitti eeggatamaa jechuudha ayyaana akkasitti eeggatamu keessaa tokko akkaataa inni dhaqee uumaasaa itti galateeffatutu sitti mul'ata jechuudha. Sana booda immoo akka ittiin walleessaa walleessutu sitti dhufe jechuudha. Shaggooyyeetu si keessatti uumama. Shaggooyyee namni cinaaksanii ka'ee dhufee hora arsadiitti shaggooyyee shubbisu sanatu sitti mul'ata jechuudha. Akka tuulamni itti sirbu sitti mul'ata jechuudha. Akka booranni itti sirbutu sitti mul'ata jechuudha. Akka itti macci dhufee hayyaasee jedhutu sitti mul'ata jechuudha. Kanaaf yoo kun Oromoon tokkummeessine isa kamtu tokkummeessaa. Erga ayyaanni irreechaa kabajamuu jalqabeen Oromoon wal harkaasaa gabbifachaa dhufeem dagaaginni aadaa Oromoo roga uffannaa fi sirna soorataa walii barachuu irrattis gumaacha olaanaa taasiseeti jira jedhan. Fakkeenyaaf gaafa waa'ee irreechaa kaaftu egaa dursee kan mataa keetti dhufu Oromoodha. Erga Oromoo mataa keetti dhufe immoo uffannaawwan aadaa gaafa irreechaa sana Oromoon ittiin faayamee dhufetu sammuu keetti dhufu. Fakkeenyaaf osoo har'aan booda amaan hin dhufin irreechi kun dhaabbate ati mana teessee gaafa irreechaa akka Oromoonni ituu umbannaa itti uffatantu iddoo irreechaa sanaa sitti mul'ata jechuudha. Akka booranni itti uffatutti sitti mul'ata, akka tuulamni itti uffatutti, akka macci itti uffatutti, akka siikkoo mandoo itti uffatutti, akka raayyaan wallo itti uffatutu sitti mul'ata jechuudha. Sababiin isaa miidhagina baatee dhufa jechuudha. Faaya baatee dhufa jechuudha. Irreechi aadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphate, shoora guddaa taphatee jira. Maaliif Oromoon waliin beektu ture. Achirratti Oromoon kan wal bartu, yaada ofiitis dabarfattu. Irreechi anaaf aadaa tiyya beeksisuudhaaf sadarkaa takkaffaarra jira jeetii irreechi. Waggaa afuriin asitti dabalaa dhufee keessattuu irreecha bara 2018 as baay'ee dabale. Duraan yeroo irreecha namoonni muraasa uffata amma irreecha waggaa waggaan dabalaa jira. Amma immoo yeroo wal fuudhaa bakka hedduutti miidhagsanii itti fayyadamaa jiru. Ammas guyyaa dhalootaa waamicha adda addaati irratti itti fayyadama dabalaa dhufeera. Keessattuu ammayyeessanii bareechanii kan jedhamu. Yoo dhawaatan isaan dabalaa dhufaa jiru. Amma asii fuudhanii gara biyya alaatiitti sirna biyya adda addaa keessatti hojjetamu. Akkasitti itti fayyadamaa jira. Baay'ee dabalaa dhufeera. Inni biraa cultural exchange goona. Indiyaa wajjin gooneera. Indiyaa wajjiniin cultural exchange gooneera. Next imbaasii Israa'el wajjiniin goona. Imbaasiiwwan biyya kana keessa jiran ergaa dabarsiniif jira. Waliin jiruu fi jireenya lammii biyya kanaa qofa osoo hin ta'in lammii addunyaa wajjiniin nagaa waan jenneef waliin jireenya keenya cimsuudhaaf walitti dhufeenya keenya cimsuudhaaf dippiloomaasii keenya cimsuudhaaf gahee guddaa qaba irratti.
akka keessa beeytootni himanitti yeroo ayyaanni irreechaa ga'u namootni uffata aadaa Oromoo godinoota garagaraa ammayyeessanii hojjechuu inni bahaa dhufee uffata aadaa Oromoo warra lixaa bitachuu inni kibba jiru uffata aadaa Oromoo warra kaabaa bitachuu wal jijjiiruu fi uffachuu tokkummaadhaan aadaan isaa xiyya je'ee fudhachuu irratti wal hubannaa guddaa uumeeti jira ja'an. Xiyyaa osoo hin ta'in keenyaa wanti kun keenya jenneeti walirraa fudhannee amma yeroo uffata takka dizaayin goonu Arsii fi Baalee walitti finnee gaafa galiin dhufaa jira. Harargee fi Arsii, Jimmaa fi Arsii, Jimmaa fi Harargee akkasii walitti finnee gaafa galiin jira. Maaliif tokkummaa uumuudhaaf jechuudha. Gargar baasnee osoo hin ta'in walitti finnee walitti sissinee akka bareedutti uummata keenyaaf gaafa dhiyeessinee jira. Hedduu namni Harargeedhaa dhufe Harargee naaf fide jedhanii argu. Kan Baalee naaf fide, kan Walloo naaf fide, kan Kamisee naaf fide. Arsiidhaa dhufe Harargee gaafata. Baaleedhaa dhufe kan Walloo gaafata. Tokkummaa jabeessuu irratti baay'ee gaariidha yaada. Nama ofii kiyyarra yoo ka'u yeroo hedduu kan uffatu kan Harargee kun bakki itti dhaladhe Arsiidha. Kan Harargee kan Walloo kanneen uffatu. Namni biraan immoo achi dhufanii kan gaafatan kan biyya kan Harargee yoo dhufan kan Baalee kan Walloo kan Wallaggaa kanneen gaafatanii akkaataa isaanii itti fayyadamu. Namni kanaan dhufee kan qofa naaf fide jedhee itti murteessu hedduu argaa hin jiru yeroo baay'ee. Kan argu waan akkasii kana. Kan Sikkoo Mandoos nan uffadha. Kan Harargee kan Afran Qalloos nan uffadha. Kan Booranaas nan uffadha. Kan Ituus nan uffadha. Ammas Walloo uffattee jirti. Ammas immoo kan Walloo uffadheera. An Oromoodha. Oromoon Oromoodha. Waan kana ta'eef an Oromoo waan ta'eef waan Oromoon gootu hundi nan godha jechaadha. Irreechi hora Finfinnee jalqabamuun isaa ammaas ifiifuu guddina aadaa Oromootii fi calaqqee irreechaa agarsiisuu fi feestivaalii guddaa Itoophiyaa taasisuu keessatti qooda olaanaa qaba jechuudhaan himan. Harka qullaatti dhufne Finfinneetti irreechi. Mallaqa qabatee dhufe. Biileena hedduu qabatee itti dhufe. Bara kana laaltanii jirtan. Yoo xiqqaate akka tilmaamaatti gara biileena 20 olii magaalaa kanatti. Kun immoo karaa inni dhufuun wayyaa industirii wayyaa magaalaa kana keessatti itti gurguratu baay'eetu jira. Nyaanni jira, bishaan jira. Agarsiisni adda addaa hedduutu as keessa jira. Addunyaa irraa turistoonni adda addaa ni dhufu. Baasonni jiran hundisaa sabaaf sablamoonni adda addaa ni dhufu. Kana waa qabatee dhufe harka duwwaa qabatee dhufe irreecha. Isa caalaa immoo nu nagaa barbaanna, tokkummaa barbaanna, wajjin jiraanna, nagaa isin labsina jedhanii uummanni Finfinnee bara kana barreen gaddaa irraa ilaalee yeroo firfaarsatti qabanii kan bara darbee irraa bara kana abbaatti ta'e jechuudha. Irreechi jaalala, irreechi nageenya, irreechi walitti dhufeenya uummataa dagaagsaa, irreechi roga diinagdeetiinis utubaadhaan, irreechi waamara Oromootiin, calaqqee waliin jireenyaa fi madda tokkummaa Oromootiin. Oromoon irreechaaf bakka guddaa qabam. Irreechis Oromoo malee, Oromoonis irreecha malee hin miidhagu jaan. Kanaaf artistootni Oromoodhaan irreechaan wal qabsiisuun waa'ee irreechaa hedduu ittisan. Irreecha beeksisuu fi babal'isuu keessattis hedduu hojjetan. Gaafa adeeroo ayyaana irreechaa irratti argitu gaafa Haacaaluu Hundeessaa Rabbi jannataa kaa'uu fi achitti argitu edaa ayyaanni kun kan kiyyaayi, edaa dureen koo achi jiraayi, edaa namni nan jaaladhu namni nan dinqisiifadhu iyyuu achi jiraayi jedhanii namoonni sirna kanatti hirmaachaa deeman daran dabalan jechuudha. Jarreen kun gaafa dhufan immoo waa baatanii dhufu. Maal baatanii dhufu? Tokko eenyummaa baatanii dhufu. Lammata uffannaa aadaa baatanii dhufu. Suni qabsoo of keessaa qaba. Suni aarsaa of keessaa qaba. Gaafa ni fatasteenya kanumatti dubbanne waan baay'ee salphaa kan itti du'e jira, kan itti maraate jiran.